Hashama akkam jirtu ummata jaalalaa fayyaa keessan yaani nagaa kooti galata rabbii siniin jedha kamii fayyaadhaayii har'a nyaata tokko hojjechuuf waliin jechuudha inni maal inni hojjettan geemata jechuudha akka afaan jaraatini afaan keenyan hin beeku geemata hojjechuudhaaf maal akka nu barbaachisu wajjin laalla jechuudha dura daakuu isa tokko fi gimaasha aannan ni dudha zayitii ashabo wayisuu gidda inqulaalii tokkotti godhan tokko nageessi shanaati kun immoo zafaranii fi maayiwart jechuun isa kana jechuudha baay'ee qaamiidhaaf baay'ee bareedaadha isaan lama walitti naqee kaamera ወይንም ሞርሾ jechuudha ማንካ tokko harka kiyya akka gaariitti niqadhee jira kan nuti sila ta'eefu ashi bukeessee jira akka gaarii ashee bukeessee jechuudha amma daqiiqaa 30 booda bukaayee akka gaariitti bukaayee dhufu wal nyaatee jechuudha bukaayee xiqqoo ishee gad deebi'u godhama hagasitti akka gaariitti shafana akka qilleessi namni jechuudha ashi akka gaariitti cufee jira qilleessa akka nam'initti jechuudha manni bukaa'utti eegaa bakkee ho'aa godha akka inni bukaa'u fi bakkee aduu bakkee jechuun bakkee ho'ee dafee bukaa'u jechuudha na amma inni bukaa'ee walitti deebinutti turte gaarii ashi bukaa'ee jira akka gaarii bukaa'ee gad deebi'ee jira jechuudha zayitiin qophaa'ee jira dafaara jechuudha سكن أموك زيت أنو من كان تقنف زيتين تقنف بشان الناس تكون دنيا ما كذا كذا كنا أكنت تدخل
akkanatti bishaachaa jira jechuudha. Kana akkanatti waliin dha'uu qabna. Maaliifin karaa tokkoon bishaatee karaa tokkoon bishaachuu dhiisuu danda'a. Akka gaariitti waliin ga'uu qabna. Harkaan irraa ta'uu qabnu wal qixxaatee akka bilchaatuuf jechuudha. Yoo akkamatti itti naqnee dhiisne karaa tokkoon bishaatee karaa tokkoon bishaatu. Bishaachuus baatu inni addaata buburree ta'a jechuudha. Wal qixxaatee bishaatu. Harkaas hin jennee irraa ta'u. Akkanatti akka gaariitti waliin gaadha. Hamma inni bishaatu ta'e jechuudha. Madiinaatee wal ga'u. wal qixxaatee bilchaachaa jira jettani maaliifin buburraatu jechuudha. Akkanatti akkan irraa taa'uu hin qabnu. Akka gaariitti bishaachaa jira jechuudha. Garuu geematiin akkanatti baddaara zayitii irratti ba'uu baannaan jalatti gadafnaan geematii shaggaan ta'u jechuudha. Jalatti gadi lilnaan naannossa. Kun amma fakkeenyaaf baddaarratti yaa'ee akka gaariitti bishaatee jechuudha. Akka gaariitti bareeda ta'ee ba'ee jechuudha. Zayitiin dhuguu jechuudha. Bareeda. Zayitiin isa akka gaariitti sila dafeefu amma akkatti dafee bishaachaa jira. Garuu dafnee waliin ga'uu qabna. Kan duraatiin miti kun lammata sila ta'eefu zayitiin akka gaariitti dafee sila yeruuf dafee bishaata. Dafnee waliin ga'uu qabna. Argitanii akka gaariitti bilchaatee jira zayitiin dhumee jechuudha. Ishii akkanatti xumuree jira. Sarraanii maanni kun damma jechuudha. Damma wayin immoo kan akka dammaatitti bawwan antimiraan hojjetamus hin jira. Damma gurraacha jedhama. Kan waliin gahee kasaan isa kanatti sana sumsum jechuudha. Kazaan kanatti godha maaliifin damma sila qabuuf harkaan qabatanii nyaatan akkan afaan godhatu jechuudha. Kanas itti gochuu kunis jiraachuu mala yaana istikiin hin jirti mee kophaatti isas sussuquu dandeenya kophaasa maaliifin isaaf bitamee sila jiruuf akkanatti qopheessina jechuudha. Semua fudhatanii qaramuu godhutu qaramuu rabbi
fakkaata qiimatiin keenya irraa jechuudha. Baay'ee bareeda akka gaariitti ba'ee dammaa fi wannoodha. Dammis kuni damma gurraacha jedhama. Damma filatamaadha. Yaani isaan biratti damma gurraacha jechuun baay'ee bareeda. Naa isatti godhamee sumsumidha. Baay'ee mi'aawa jechuudha. Nyaata bareedaadha. Innaa akkasiidha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe godhaa. Warroonni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni kun immoo laayikii komentii barreessaa yaada keessaniif yaada qabdannaa barreessaa isiniin jedha. Yoonaan dogongora kiyyaaf jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaa. Arraayii horaa bulaa fayyaa ta'aa. Ciao.